namni kaampaanii tokko dhufe isiniif faayidaa buusa keessan keenya jedha kan isaatiin jedhina kan miftaahin jedhina takka kan nasiyaatiin jedhina keenya faayidaa keenya nutu irraa fayyadama jedhaati wal gamteessa hojii kana irratti akka milkooftanis fi milkooftanii abbaan dirjitiidha milkaa guumaa nageenya keessatti fakkiidha nu waancaa yeroo meeqa shallamamee jiru yeessalaam ambaasaaddar kanaafu biyyi keenya biyya nagaati nagaan beekamee jira yeroo mushkilaan bakka hunda jiru aayattiin kun nagaa qabdi nageenya ammas itti fufuu qaba maal ebbo amman daanqoo tokko odoo namni kutee jalaa ajjeese hagam qalbiin kan keessi caba oolaa 110 jechuun har'a waan miliyoonatti tilmaamamu kuni haasidiin sinuwaahu hin guddatu rabbiin anatti saahibu hidhaan rabbii isatti gadi adhiifamu hamtuu hattuu nama balleessu of keessaa baasa amaanaadha wanni warra nu meerri dirjitii nasiyaa jedhamu kana amaanaa ganda kanatti amaanaa bulchiisatti kennuudhaaf itti jabeessuudhaaf kanaan dhumne hojii akkamiin dhiibne oodatii kana reetii kana namni deebisee qabeenyaa kana keessa sharriidhaan harka kaa'e mu'jizaan jirre rabbiin waa agarsiisu ganaa yaa'ee dhufa misoomni ganaa inshaallah yoo rabbi nu jiraachise aanaan guumaa aanaa godina kana keessa jirurraa aanaa duraa misoomaan aanaa duraa ta'e argama nageenyaan aanaa duraa ta'e argama inshaallah kuni jalqaba kana hingelaan doomsina kaampaaniin ganaa yaa'ee dhufa boreet yaasaret naggoot ganaa kaampaanii adda addaa dhufa du'aayin jammareera hojiisa allahu akbar allahu akbar جمالا أفجابسي كرورا رابسي من كيسي وانا رهجو يروتين كنين هروما هجادوتي تموري حركا روسي كيوسي درا من كيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربين بكا تكال أفنت ولتنقب أمس بكا همبهنت جان كان نغر ولتنقب افتا ربي ولتنقب مكين ربي نفتوك وان أستي أفنت فريقان قلتي biyyi kun gandi kun itti milkaa'ee abbaan nasihaas itti milkaa'ee itti gammadee kan ta'u rabbiin waa dhageessisu rabbiin waa argisiisu ani baay'ee yeroo ammaa bulchiinsi keenya saabit waan amma nutti baay'ee na gaddisiise بايي الله بايي نقدسيس أما في النت مرمران قد أمي واتوك وقوة وكون أبا مجتشون أكرا قائمة ماتي ونين قد أمي نجف وچكون وچانا سيرت قد أمي قولي بايي أكا خوتيتي باينا قدسيس باينا تلقام أكمل نمني بياك ناجي ستواجد بياك ناجي فكمل تيادة ريادة نما دومس
namni nama ta'uun sun mara kana keessa nama muraasaati. Nama muraasaati. Maaliif isinitti fakkaata gizee amma dhaggeessan? Dhukkuba tokko hin qabanu akka haakimiin jedhetti. Egaa maal ta'an jarri kun? Qilleensa maaltu fixe? Hojiin kun hojjetamee fi deemi asitti waan nu miseensituun qabdu si barbaannu jechuudha. Waan akkanaan jettuusi hin jettu si barbaannu deemii biyya biraatti yookiin misoomsi jechuu. Ishi gocha godhame kan gocha godhame kan ishi maaltu isinitti dhaga'ama? Hin balaaleffattammoo ishoo jettan. Mee akka balaaleffattan sagaleedhaan na mirkaneessa. Ishi fuula duratti wanni akkanaaya hin deebi'a? Isin keessatti hin deebi'a? Amma sagaleen keessan xiqqaadha. Ammas hin jirtan. Akkamiin nama ta'aabii guddaadhaan biyya kana misoomsa jedhee dhufe. Namni dura itti fayyadamu isin beeka. Namni dura misooma kanatti fayyadamu itti nyaatu itti dhugu isin. Maaliif borojektiin misoomni waggaa dhufe biyya keenya gale itti fayyadamadhaan dura naannoo ijoollee keessan warra gaaddisa deeme yookaan nyaatu odoo hin ta'in warra barumsa baratee qabxii gaarii fidi isa kanatu itti fayyadama. Abbaa qabeenyaa ta'a saamuudhaan odoo hin ta'in hatuun odoo hin ta'in abdiidhaan qixxummaan mindaa isaa sirriitti fudhatee yoo itti fayyadame abbaa dirijjitiirra isin warra biyya isin keessatti hojjetamaa jiru kanatu dura faayidaa guddaa argate jechuudha. Kanaaf faayidaa keessan ofirratti muka ofirratti jigsitu. Kuni natiijaa isaa moo beektuusi? Maaltu kana fide? Eessaa kana dhufe? Beektu? Beektu moo beektan? Natiijaa misooma kana kan fide moo beektu moo beektan? Ganaa yaa'ee dhufa misoomni. Ganaa yaa'ee dhufa kaampaaniin ganaa yaa'ee dhufa. Boreet, Yaasaret, Naggoot, ganaa kaampaanii adda addaa dhufa. Du'aa hin jammareera hojii isaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Ganaa insha Allah yoo Rabbi nu jiraachise aanaan guumaa aanaa godina kana keessa jirurraa aanaa duraa misoomaan aanaa duraa ta'e argama. Nageenyaan aanaa duraa ta'e argama. Insha Allah kuni jalqabeera. Jalqaba kana nu jalaan doomsina. Jalqaba kana nu jalaan doomsina. Akka misoomni dhufu naannoon kun dhidheessa jira. Bishaan laga guddaa jira. Insha Allah kan biraa immoo dhufee laga guddaa kana irratti misooma kan hojjetutu immoo karaarra jira Rabbi fedhe. Kanaafuu isin hojubaa qophaa'aa saamicha irraa fagaadhaa, hanna irraa fagaadhaa, sihirii irraa fagaadhaa. Warri hojiin jaallanne warri gaaddisatti okaa sammuu adochu nyaatutu misooma jibba. Taa'ee nyaachuudha kan barbaadu hojii hojjedha. Dhufe isin keessa qubate akka inni milkaa'ee isinin milkooftanii isinis argattanii of jijjiirtanii akka jiraattan ta'a. Saamuu
sihirii falfala godhu deebisee oolattiin dhufte kun fidaay hojii fuula duraati. Fidaa hojii fuula dura hojjetamudha. Kanaaf yaadamaa namni kaampaanii tokko dhufe isiniif faayidaa buusa keessan keenya jedha. Kan isaatiin jedhina, kan miftaatiin jedhina, takka kan nasiyaatiin jedhina. Keenya faayidaa keenya nuti irraa fayyadama jedhaati. Wal gamteessaa hojii kana irratti akka milkooftanis fi milkooftanii abbaan dirjitiidhaa milkaa'a. Ni guumaa nageenya keessatti fakkiidha nu. Nageenya irratti fakkiidha. Guddina jechaani waancaa yeroo meeqa shallafamee jira. Ambaasaaddaar የሰላም አምባሳደር jedhamee jira. Kanaafuu biyyi keenya biyya nagaati. Nagaan beekamee jira. Yeroo mushkilaan bakka hunda jiru aalattiin kun nagaa qabdi. Nageenya ammas itti fufuu qaba. Waa baduu hin qabu. Isa darbe harki namaa hoo keessa jiraata. Harki namaa oodatii kana reewotii kana harki namaa hoo keessa jiraate rabbiin hin kadhanna. Mucjizaa rabbiin nu haa agarsiisu. Rabbi mucjizaa nu haa agarsiisu. Namni deebisee qabeenyaa kana keessa harka sharriidhaan harka kaa'e sharrii harka kaa'e rabbiin mucjizaan jirre rabbiin waa agarsiisu. Kaanuma ofirraa qullaa uffata ofirraa yaasee baraatti beeku qullaa sadha kana rabbiin waa agarsiisu. Abboo namni sharrii hojjetu ummata keessa hin jiraatin. Ummata keessa namni sharrii dalagu waan fedhe ta'u guddina namaa jibbu misooma namaa jibbu rabbi bismillaahi isin keessa rabbi abaasu. Rabbi isin keessa hin jiraachisin. Yeroo gabaabaatti bismillaahi dhukkubni hin jirre kan hin beekamne kan dawaan qabne isa kana rabbi manatti saayi. Rabbi manatti saayi. Hidhaan rabbi isatti gadi adiifamu. Maal ebbo amma daanqoo tokko odoo namni kun kuteessee jalaa ajjeese hagam qalbiin kan keessi caba handaanqoo tokko oolaa 110 jechuun har'a waan miliyoonaan tilmaamamu. Kuni haasidiidha. Haasidiin sin waa'u hin guddattu. Haasidii ammas hamtuu hattuu of keessaa baasa. Nama haa balleessu. Amaanaadha. Wanni warra nun beeknu dirijjitii nasiyaa jedhamu kana amaanaa ganda kanatti amaanaa bulchiisatti kennuudhaaf itti jabeessuudhaaf kanaan dhufne hojii akkamii dhiibne daqiiqaa tokko nu amma hin qabnu baay'eedha. Sagantaa hedduun nu eeggataa jira. Har'a maaliif isin nassabuu dhufne? Abbaa dirijjitee doon ta'e isin nassabuu dhufne. Badiiwaa akkasin ooltan haftan isin godhuu dhufne. Har'aan booda insha Allah misoomni kun guddatee, biyyi kun guddatee, gandi kun guddatee, ummanni as keessa jiru qeerroon qeerritiin hundinuu
guddina gaarii argatanii jireenya gaarii itti bareedee alhamdulillah kan jettan rabbi isin haa taasisu. Dugdubatti rabbi isin hin deebisisu. Sodaa rabbi isin haa kennu. Kanaafuu har'a udamaan keenya nama baay'ee dhufe jimmatti namni nafu waxxaatii irraas. Kanaafuu egaa waan dhufneefi rabbi nu gammachiisee nu haa galchu. Kanaafuu hin dheeressu ani adaba rabbi nu haa kennu. Har'aan booda deebitee gammachuu malee khayrii malee rabbi sharrii nu dhageessisin. Warra sharrii immoo idda siitii rabbi sin keessaa haa buqqisu. Egaa ummataaf karaa gadhiisaa laakiin eeggadhaa of eeggadhaa darbe toobadhaa niyyaa keessan tolfadhaa. Assalaamu alaikum.